Let's bring you some breaking news now. And the former South African President Jacob Zuma. Prezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jacob Zuma gaafan gortur tajaajila murtii diddi jedhamuun hidhaan cimaan ji'oota 15 murtaa'u BBC'n gabaase. Jacob gadilee Leeksa Zuma jedhama. Namoonni tokko immoo Jeezi jedhaniin yaamu. Jaarsi gan 80 bi Julius Malema Afrikaa Kibbaatti immoo prezidaant Afreessoo ta'uun eegi bulchaa tureen duuba akken war faranjoota bar 2018 keessa hattu jechuun dhumadhaan gorra qaarisan bulchoota Afrikaa keessa war barnootaan sadarkaa gadaanaa jiran jedhan keessa namqaraati Nelson Mandela yookaan Madiba fa waliin immoo sirna apartheid mormiti jedhamuun Robben Island faat waggoota 10 fidhamu isaatti dubbata. Manni murtii olaanaan Afrikaa Kibbaa prezidaantii duraanii kanaaf Jacob Zuma gaaf prezidaantii turtimati malaamaltummaa sirra banamee manni murtii siyaamnaan dhufu diddi jechuun hidha cima ji'oota 15 yookaan waggaa tokkoof ji3 murteessu weenni galchaa galmeen aangoonam kanata prezidaantummaa isiin bar 2018 heexxu muramtimati dunguutamte afaan godaan namooti daldala gugurdoon abbootii siyaasaa waliin ta'uun adeemsima murtii biyyatti irra dhiibba'uum jechuun himachaa turan amma manni murtii yaamichi gaaf dhiyaateef turkee samarroo takkoof dhiyaate achiin booda jajma murtii fudhachuu diddi jechuun biyya kaan qorannoo yakka taabbaan langa Johannesburg Reyman Zondootiin hoogganamuun manni murtii ergiddugala akka galtuuf gaafatamee jedhan tanaan ab Jacob Zuma buufata poolisii dhaqar karka kennatuuf guyyaan 5 qubarka kennamuufi guyyaa kennam kan keessa tarka kennachuu baannaan ministeerii poolisii akka to'annoo jala oolchetti murtaa'ee jedhan. Investigating charges that he allowed the plunder of government coffers during his 9-year term. Miseensi mormituu paarlama Afrikaa Kibbaa keessa gareen Julius Malema EFF jechuun Economic Freedom Fighters jedhamuun beekamta hattu malaamaltummaa lumme baafti jetteen arrabseeti. Inni ammoo annam qulqulleecha wamshaayin dhugbutadhu malee waman balleessin jechuun wakkate qabaa dhaqanii dadhaban. Dureen paartii mormituu Afrikaa Kibbaa EFF jechuun Economic Freedom Fighters Julius Malema yeroo baay'ee yaa'ii paarlama Afrikaa Kibbaa jeequun prezidaantii biyyattii duraanii kan Jacob Zuma arrabsuun beekama. This is the man who knowingly had sex with an HIV positive woman and later explained to court that shower will lessen the chances of contracting HIV. Gare Malema ka paarlama keessa yoo laalan qeencaan muraasa immoo paarlamaan Afrikaa Kibbaa sosaan kee jiraachuu baatanii paarlama Itoophiyaa faan garagarummaa hin qabne dubbata. EFF yookaan Economic Freedom Fighters miseensi paarlama Afrikaa Kibbaa ka paartiin bulchita Africa National Congress dhuunfatte keessa % yookaan harka jancaal hacuuca warrooti adiin bara apartheid war gurraachirra godhaa turan haaloo ba'uuf walitti qabamtu fakkaata. Arrabsoo qofa sontaane boksiif teessum paarlamaa guurratte guyyuun feesi baafat isaan lollaan dubbiin qiyaamaa jedhu. Kanaaf namoota hedduu bira qeeqamaniis manni marii bakka bu'oota uummata jechuun paarlamaan dirree waraana ta'usii waan agarsiisteef dargaggoota Afrikaa Kibbaa bira baay'ee jaalata. Jacob Zuma garee tanaan hadhuma dhameen godhaabe amma immoo jalagalu didoon manidhaa yookaan wankii darbatamu isaa gabaafamuu jira. Zumaan hidha akkiseen godhu malee filannoo bira tokkollee hin qaamne kun immoo erga dansa warqaanii dabarsi jedhee abdaadha. Yoomillee olaantummaa seenaatiif bulchiisee haqanii injifaata. Haadhi seera siisi kembeebbee teegi jaarsan goobsiteen duuba kan jechuun midiyaate himanna seera khabiraatiin Zumaan bar 1990 keessa malaamaltummaa daldal meeshaa waraana $5 biliyoona fudhatee jechuun jiru tun shakki malee hangammaatti hin qulqulloo dubbiin tun dhuga taanaan umrii isaa taafteef pirezidaantichi manidhaatti akka dabarsuun oolletti himama barcuma kabaja ragarteessoo salphinnaatti pirezidaantummaa ragar manhidhaatti Jacob Zuma wanki galee jedhu. Investigating charges that he allowed the plunder of government coffers during his 9